annama gartee gama lamatti miidhamee ammaan tana haqa dhabe. Waan eegatti afaan dhufee nattumee manatti ifiifuu naani jaalala haaraan itti qabaatii. Singoo. Ulee hoggaan harka qabdu beeku. Oromia ansinin bona. Oromia biya sena. Oromia. Gadaatu bellee yaami kristaanaan. Gadaatu bellee yaamneeti. Gadaatu bellee gaafanne gaa'eeti dubbisan hunda meetti bilbili. Saya saja jettee Saya saja. Kau nggak mau kayak gitu? bilbili mi'aan fuudhee misi. Era bilbili. Hello. Kata ya sister. Kau cuma situ aja nih tapi. Ambu bakal tu tapi situ aja nih tapi. Sinturin. Yallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ala. Nagami. Merkana. Naga, ayya. Jirta. Tayi me hotu sama tayi. Kami sedang mau kabdani. Nagi wallahi. Fayyada. Merkana. Maali hajaan to isa baate to. Musena siya me dubbisa waisi. Naguma namte. Nagawani jiya. Ha. Kuma kabda gawani keessa jiru. Dhugaadha gubbaan kaballee beekan viidiyoo teessan tamarta takkaa sarkeetiin. Viidiyoo san irratti illee kaa'uma shakkii takkana seentanii. Shakkii takkanatti darbitanii dhiiroon seenaa bira dhaqeetiin kaa viidiyoo irratti illee daawwattoota keenya mareetiin jira. Isillee ammaan tana sababa faayoo na bira dhufte kanaan hedduu takkanatti haadnu oltu dhiira akkamattiin bira duuba isii muka akkaneettu. Annama gartee gama lamatti miidhamee ammaan tana haqa dhabeen ta'u jira. Dhiira akkami jeetiin beeki. Ifuu sodaadde beekee duraan. Amma atilleen baga naamte khayir waan naamte fakkaatti. Wanni ati keessa jirtu kanallee laallee garra tun dhugaadha waan mul'atu haqa qabda. Waan jiru inni yoo isaa beekati immoo san hin jenne inni ijoollee isaati ganda moo eessa wal gartan. Isa kana dhiisi bakka isin gaafachiisu ijoollee taasisu gaafachiisu taasisaa kan itti dhiisiti. Isa kana naatu wantidha. Isa kana. Hayya. Dhiisi taasisaa kan. Gadaatu beenisa. Keessa jechuu beekti. Saya saatini. Dhiisi. Amma waliin isa yaamee. Anu agak nama aneh saat saya saja miti aneh. Aneh. Saya saat si aneh wanti saya. Saya pun mah isa balik kamna kurban ne gada faru fe natumi manatem. Ififun aneh jalan aran tika bati aneh khabaje uljid duga mana jetin isa khabaje jalagal ji. Mana natume kurban kuna kasih ke min tarfurate ko tebal. Era pada masalah tiga. Ini guys, ini nak kaya tenayam tiga guys. Ati siam te ini bita wa sung wutu haso kana sati. Me haso kana wutu jara raga na ime. Tanamu. Itu kurban kana. Bar tanamu na ime te. Ayye me na ime. Tanamma tan kurban kuni. Ayye. Kurban balage. Ayye. Balesa hidu garab yo na ime fete. Na finni kun dura wajin nyachu turre. Ayye. Isa kana sirtin beka. Ayye. Wani te ni sabe. Ayye. Innis na beka anante. Ayye. Khabaja gutto limatti kam. Ayye. Arrammo khabaja sunti labamteti. Wani dura wajin dabarsin dagatamtechu. Gurbaan duraan tana haala gartee awwaasiin duraan gartee waan maraate ta'a duraan maraate ta'a. Ati ulee amma akkam. Saya basaati wayii sama nyaanni jeebi. Metti of eeyyee maayat metti of. Awwa bakka uleen raafuuti tanatti immoo badiidha mati kiroon. Ayyee badiin jirtu metti of maali. Metti of. Asuma kanaa duuba amma isiin ati maanu. Haasoo bakka naagee hammata. Yankalli otummaan kun hawwan dhufte. Laa uuma sirreessuuf malee waan biraatii badiin jirtu. Mee haasoo daawwattoota kanaan mee bakka hin geemme. Haasoo kana. Nagumaan dhufte ati mataa kana qo'ati qo'a. Nagumaan tura waan. Ati dhisa mataati kanaatti dhisi mee haasoo. Isin qo'a isin jala gasila. Laa isin waan misi. Ati nagumaan dhufte garooti. Lagi ani dhufe lagi malee dhufa. Lagi baal godhaa isa fide lagi inni isa fide. Mee. Mataa bareedu hoggan duroorsu. Mataan kaatteen seedaanuu wanti amata meeqa wanni on. Mataatti dhisi hamee dubbii bakka nu ga'e hammati. Mee itti dhisi. Hayyee dubbii bakkaanee sii gaana dhagal. Hayyee. Narraa fuudhu. Mataa tokko biga. Waliin qabu dhugaadha. Ulee tijaa sanaatiif keessatti. Siifin deebisaa metti of. Aaniin jaalala. Hayyee. Waan takka takka irraa siyaasaa. Hayyee. Niyyoo sana hedduu takka roorroo irratti oofe. Hayyee. Akka inni roorroo irratti oofeesi. Hayyee. Nama hundaa quba qabu miidiyaa kana irratti illee. Hayyee. Guutuun nama quba qaban. Hayyee. Gurbaan sumayyaa takkaniin fuula jee fide.
Ati man tana dubbi. Aye. Dubbiin dheertuun jala kana kaasee siimee beekte. Naim gutuman naim dubbii gutuutti marachuu barbaade. Gurbaan miyyoo fira keenya jeetu bireetti tamaarra keenyaatti jeeti. Aye. Fira keenya jeefite suma yaadatu. Aye. Fideetiin tana hani rabbiin dhokatu. Dubbiin jalaa baatee beeku. Dubbiin hoggaa jalaa baatu waan kana fuula mitiitti irratti illee quba qabaattu hin beeku. Aye. Intala eegananii fuudha jeetuma intala lafaatti rokkee. Aye. Sababa kanarratti isin irra naqqaate waan kana. Aye. Angaafa Musee yaala qate. Umuseenaa tanaatu Mutee yaatu. akka inni gartee intala sana fuudhu deemu Samayyee tane. irra bartimmasiin. Aye. Irra garraan fuutee guyyaa tokko danfa Mm. osuma akka guuttataa jirru Aye. zeeta dambiftee irra Mee bakka isaa dhaabbadhu. Mm. Osuma haati maasaa jettuuti. Ee Fuudhee intala fuudhuu fide. aboo maal irraa Sababii dhabdi? isiin tun maal taate? Tanaa bara aboo maal irraa dhabdi? Aane jaallaa. Micyoon tun Umuseenaa haadha. waan sumayyaan qabdi qabdi maal irraa dhabdi Ilmoo jedhu. marii tun abdii fi. Ee Maal irraa dhabeeti inni? na Intala irra fide. dhibdeetiin barakaa sitti beeki. Aye. Hedduu gaaf sanillee itti meetiin jiran. Aye. San irratti niin fuudhaan an jedhu. Aye. Ani achirratti illee gaaf sanillee Mm. shari'allee hin beeku waa fuudha nama hin dhorkine. Dhugaa namoonni Maal baay'ee akkasitti? takkitti abduu fadhinnaa guuttee fi Dhugaadha yoo akkasii dandeessa. akkasii guuttee fi yoo fuutee rakkoon qabdi dhugaadha. Dhugaa rakkoon qabu. Inni immoo Osoo tanaa cinqii keessa jirtu gubbaan mata bira bita bira jiru qabu. hayyee mee Hin taatu bara. hayyee ni fuudhus hin jedhe. Gaafa sanachiini Mm. aara sanii isiiniis fuutii dambattanii qaama saalaa Ni xiqqeessitee yoo silaa hayyee gaafa san beeksisii sanallee ittiin aare xiqqoo ittiin aare garuu. hayyee Na gubba na achi warti dambattanii ittiin gurbaa qaama saalaa rabbii baase. hayyee. Achiin ammaas ka'ee Mhm. isii jidduudhaan museenaa tolni isa kana maraachite. hayyee Maraate gurbaan kun. hayyee. Ati Alaa biraarraa maraate moo iseerraa maraate? maraatu isii dhimma gaasiin maraachite museenaa maraachite gaafa saniiti. Hayyee. Gaafa sanis amma isin amma natti haaruma yoo dubbii sana haasee beekanii sodaachaatiin kaasu jira moo Laala haasaa rakkoon qabdi dubbii haasaa sonii duubatti. dubbiin beekaa abbaa keessa jiru keessa haasawanii wanni abbaa keessa jiru fayyada. Sirree. Akkasitti siidii itti gooteeti Hayyee. gaafa san isaa kana maraachite si maraachite. Hayyee. Ani jaalalaa kanan xiyyaa ka'eetiin gaara bahee araba rabbii kana gaafa torbaan tokko guutuu isa barbaade kunoo isaa kumaamaa keessa ta'a hawaasa gaara keessa Hayyee. goota tokko hojjetee goota keessa ta'a. Haalattuu bee. Arab Dhaqoo bahee nyaasee. carki facaasee gaafa san maraachite. Amma maraatu sana bittaa deemtu jee daawwattoonni waan inni oofaa jiru kanarraa Hayyee. san itti kartaa jira waan dursu waan durkuti san. Achirratti obboleessota jira keessa fuudhee mana galchee isaan kanallee barbaannee isinis gaafa san obboleessii tokko asol jira. Hayyee. Obboleessisii saniis Hayyee. dubbii ittiin sii deema. Hayyee. Hayyee. Achiin beeku waliin siirii sana akka irraa hiikamtullee karaa taasisuu taane sumayyaan sunis akka itti deemti qabdi. Hayyee. Ni kuttee ganaa bira. Hayyee. Miyyoo tana tuggoli galaa. Hayyee sumayyaa Gaafa maraatummaa qabu sani xiqqishoon intala garteen biraan kutaami. ta'e. Alafaan bahee Hayyee walii walii garaa guutayye. gaafa san qabeeti. Eessa wanti intaltini jaalattee bira deesii isaan oolu namni. Intaltii gara fudhatteeti obboleettii bitee ijoon itti baanii karaa dalagaa kuttee battee. Hayyee. Amma dalagaa sanarraa garaa wajjin dhuftee dubbii sanillee nachiini beekee mijjoon achiin kuttee eeganaa tolaan irraa dhiqee mijjoo irraa isaa irraa baasee ilmoodha. Hayyee inni irraa baasa. Irraa baase. Deebi'ee tana ammaas dheengaddee isii dhufte tana kan ilmoon irraa baasitan ni fuudha jeefee faayummaan sun osoo faayuun fiddee mana jiru torbaanuma kana keessa. Hayyee. Faayuun isaa mana jirti. Hayyee. Deemaas. Fiddee amma kanumatti deebi'ee duraan deemtee deebi'ee tana. Hayyee. Itti deebi'ee ni fuudha jee faayuun ammaas itti lafaa kaate. Hayyee. Sanirratti Museenaan faan jidduudhaan dhaqanii isaa mana hin jirre isaa ol kute kana intala daaraa godhu. Hayyee. Faayoo fi museenaa. Museenaa fi Musee fadhama. Musee Faayoo gatataman faayoo tuman. itti nan bifne Hayyee. miyyoo achiin nagishaa tuubbii tokko duraan as isa biraan qamajeetiin dhufee Hayyee. ijjansa dhagi dhimaa. Faayoon tun intala duruu bantu sun immoo taamata biraatiin maal sunis. Faayoo intala biraati. Taa biraa ammaas taa'an dhiisee moo? Agoo haara kaasa. Tagaraa godhe sun dhiisee? Tagaraa godhe san Kana. bara san dhiisee bara. Hayyee. Achiin faayoo tana eegalu. Dhalma daldalaa akka ta'an. Daldalaa guddatee bara daldalaa dhalaate yoo jedhan mana. Kana qotorbaan duuba dalmu jira hojii qaba. Torbaan dinnaan barka rukkaaba gartee rukkaaba gartee Itoophiyaa Kana. akka sana rukkaaba barbaadina fakkaate. Hayyee dubo. Aboota tana ummaa sadaffaa. Yaa faayoo tana achiin uummanni Musee faan daaraa godhan. Miyyoo achiin ijjansa dhageenyee dilmachuu dhufnee nagishaan na dura dhufe isa boodaan dhufee ani saddaqamnee faayoo tana fuunee nagishaa bira keenya. Tunis rabbiin kaaseeti nagishaa biraa haatee na bira dhufte. Hayyee.
achiin gurbaan naan fedhu akkasan jettee achiin haate dubbiin deebituunis. Hoggaan dhuftu gurbaan gadaa gadumaan jira jire duraanuu kana xiyyeeffate kana fide gadaa butii jedhii gajee dilee waan ta'uuf jiru kana gaduma godhu jira. Kana Gara balleessaa. wallaalee. Achi rabbee hin tala dhufee duuga takka gaa dubbilee natti darbatee na arrabse. Hayyesuma kana wayi. Naati nadhee hunda ambultiin isaanii akkuma ishii tanaas mana deeffate Hayyee. nagaan jiraatuun barbaade. Naam. Achiin na tume Hayyee. akkuma waan na tume na cafa kenna fakkaate namanni. Naam. Na dhiite ho'iti. Miyyoonis gartee kanii fi namni silaa kabajaa namaa qabu inni dhufnaa namaatu gaabbinu seenteefi Faayoon tun. faayumaan tume. Jaa'ibaati. Kam hayyee muka dhalaa qaba inni riyyaa. Qabuun beeku waan sanda godhate Jaa'iba. Hayyee meetti ofi. achiin wadhabbii nugitu taanaan intalama tanaa fuudhuun irraa fi deemu an dubbii keessan dhaqqabu. Ati seen irraa baaduu Wanti hin keessa taasisu. na galche hin jirtu. Yooniif immoo har'a as gartee mana fayyad dhuftee amma fayyadna dhuftee sin tu'u jedhin si dhiise. Yoon asirraan kabalee gochaa kana jedhitiin narraa fuudhutuma deemu jedhin intala tanaas. Achiin baafirraa buuse intala fudhatee pute jidduu immoo viidiyoo takka hin argee uumama seenaa tanaamu tara lama ture. Tara takka qulfii dhufeetti humnaan tume irraa fudhate isii tana. Hayyee. Uummusee faan biraan jirtu akkas. Hayyee. Ammaas deebisi deebi'eeti sababa isaan faayatu saniif deebi'ee manatti Ammaas. isii fi viidiyoo sana argee tokko mataan dhukkub. Walla aanii manatti nuti dhaggeetin amma arraamaa niin dhaqqajee gartee haaroo qabu sii kan rabbiin na seenuti beeku. Naam. Hayyee. Akkasi beekaraan tanatti dhufte obboleessaa yookaan dubbiin tana dhufee jechuudha sababa sanii hin hambifne itti hambifne viidiyoo tana amma. Viidiyoo irratti argeetin tumicha ni tume akka inni itti tume wallaahi hedduu takka waan garaa nama nyaatu. Akkamitti maanta sanumaa maanta na beeki. Ommoo seenaan beekadoo amma tanumaa Dhiifama guyyamtu. wajjin. Ommoo seenaan amma guyyamtu. Tanumaa Ati immoo isa dubbii tanarraa dhaggeeffadhu. kun akkamitti. Dhaggeeffadhu. Ommoo seenaan amma gaa haati isaanii yaadu jettu misheen kun qabdu. Inni isaa wajjin jira jettee beekte. Isuma kana hoyaa minjeen kaka isaa hojjisi jiru kana inni barda. Eegate akka jette ni barda yaa minjeen eegate kana taate rakkoon qabdu. Isa sun dheeyne gaa eegee inni baalabummaa dila kana oofi taate ilmaan kanatti dheeyne cafeen akkam jettama. Ati immoo tanumaaf na dhufteemi. Tamaan siyaame bedhu. Lafa kun dhuftee moo akkami waan. Singoo. Ulee yookaan rakka qabdu beeki. Laa ulee tana mee beekadhu isaan saayee bennaan beekadhu isaa fi siis addaan hin beeku waan addaan hin beekne. Ookee kana immoo beekadhu meenaa hime sirriitti hin qabannee ramman. Xiyyamu. Maqaan Maqaan kiyya gadaadha. Gadaatuu fi Fiyyallee maammee Ooroo jaama. Maammee Oroodha. Hayyee. Ta'a akkasiiti. Mee atillee bareedaadha egaa yaada kana ibsite isa sun dheeyne tumnaa kam jettame mati. Tattumuu ni tumna. Beekan ammoo museenaan tunis isiin wanni yaadni isin na yaamteef kanamu. Kanumaan siyaamta biraati. Ati akkamiin eeggate ta'uu beekan irraa kan dabattee asan hin jenne wani. Tanaaf isin gaafa dhufee sibira niin dhufanaa jechuu jiru. Viidiyoo teessan hoggaan laalu sadii asiin gurbaan na tuma. Dheengataani miidhaa kana keessa wanta akka lafee kana keessa na dhiite. Lafee tun laammaan tan na dhukkubdi maal ta'e. Inni kumaandoo Duuba kan maaliiti? inni sinatu maatii soggaa sinna komatti. Dubbiin tun maali yeetinan. Hayyee ulee dirisi. Hiigaa Hayyee. achiin beeka akkasitti nama kara lama galata dhabeen tahee jeetiin firraa taraa jedhuun dhaabbadee kami jee anumaa kana yaadu jiru immoo ani jaallaan hin dhiisu jeetiin karoora qabu. Atillee neega kanatte irratti wanti godhan deeggarta miidhama deeggartaati akkam irraa dandamattee miidhama san tumichisan. Anuu dhukkuu jira malee. Qufaa akkuma qufaatamaltiin beekamaa tanaa garka dhiiroo akkam jeetinan. Waamuun Keessa jaalladha. garaa keessan bakka tabsire. Kanatti ban qaba. Haa Kopheelii dara deebilu beeku. natti nan bife. Intala dhalamee namni qabte kana Gurbaan barka ajaa'ibaan sin jee jibbu nama gaa nama addaan ba'an malee. Namni jibban addumaan kutu malee akkamitti ol bee kophee irra deemee miskiinitti intala ilmoo isaa qabdi. Maal bakka tanoo isaa sokottee isa kottee maal tiroo? Wanti guddoo sirra teessun. Isaa boksiin deemsan Kuno bakka sana gartuu ni mul'atteerla. Viidiyoo irratti ni mul'ata. Toto kiyya bakka kanatti dhiifama. Kunoo gaa ummaa seenaallee akkanatti gurbaallee yaame kunoo gurbaallee akkan duraan jee miti kunoo gaa nama nagayaatu inuma seenaallee duraan akkana himtetti innillee hojiidha hattee beetee loluu jetti hawulee ta'e harka ofirraa fuudhuti. Waan biraati jeen sirraa fuudhu. Ayyaan tana lubbuuti jaa waliin eegalee torbaan kana keessan. Akkas taana ati irraa rifamuu jettaa si qofaa miti
daawwattoota biyya seenaa kana magaalaa dhiineeti. Irra yaanaa fi aanee kana yoo gaabbatii jiraannes batii jettan jaa komantii jedhan faayaa. Yoo batitti hin jiraannes waa hundaan komantii jedhan gaafadhaa. Kun seenaa ni jettee amma deemneeti. Aanee sun beeknee mana isaas immoo naannoo kana wayisa inni beektaa jedhe. Mana aanoo egaa? Ishee yoo dheetee egaa. Sannaas keessa siin jedhe hojii ni beektaa. Akkasiin dhufaan turaa siin jennaa. Arrafaa bara ilmaa dawwalaani? Seera seera. Irratti dawwaleeti bultii xiyya keessa yoo nan bultii teessin diinii naan jedhe. Sitti haadha yoo. Biyya tanaa eeyyuu ganda isaaniitti beekte. Yoo dhanii bultii ta'e tana siin karrimu. Hawaanaaf itti wal laalanaan jeeti. Hedduu akkana dhaabdetti dawwaleetu. Yaa gurbaa sirruma kophee jiraa uffata. Inni kuufee jira keenya. Kabajaanis namaan taatu. Nama gartee beeki kuufee kana nama quubsite dhalalatis. Sirree. Nama quubsuun dirqama. Hayyee daawwattoota biyya takka isin jenna. Anilleen dhiyeenya kana yuutuubii kana jiruutti hin jiru ni qabbanaa jira. YouTube kanallee bira baddaa naa buusaa isin jaa. Subscribe, like, share naa godha. Yaada qabdee komentii naa haa takka isin jaa. Seenaan kunooti deemnee aanee sulaallee irra deemuu taasisu irra deemnee isin garsiifnaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjettoota maamee Oromoo kunoo gaara takka naati akkasitti kunoo aanee biratti hojii yaa'udha yaana achitti illee viidiyoo isiniin barra akkanumaan nufaan turaadhaan isin jaa aanee jirra kunoo achitti deemuudhaaf deemu. Eegaa ni tumna gaammaa guutumnee miidhaa geessine. Ijaarsa biyya miitanii yattee akka deebitee ammaas. Asitti meegaa waan akka miitanitti hinnaatuma isin jee caccabsitanii akkuma nyaata. Tumichi eega tumichitee egaa naaf daawwameti. Tumichi eega tumichitee. Tumichi eega tumichitee. Caccabsineetuma keenya mana sii keenya. Caccabsinee mana sii keenya booda gaammaas. Caccabaa jaalatan gartee akkatti naatumtaan. Tarumisi caccabsitee bakkuma takka akkuma inni bakkuma takka naasiisu. Anu harkatti deemeetu. Amma salaasa miila caccabsine moo harka caccabsine? Harka miila hojjetaa jechuudha ni deema. Miila yoo harka cabsitanii miila ittiin ni deema. Miila caccabsine jechuudha. Dhageessanii daawwattoota miila caccabsine itti dhageessanii. Naa wallaan. daara goona bakka saddeeni. Akkas taanaan gaadaara goona gaayiti. Kunoo seenaa dinaa cabsee itti siinisi. Oromia ansinin bona